Hojjettoonni waajjira caffee Oromiyaa fi biiroo qonnaa Oromiyaa biqiltuu ganna darbe godina Shawaa Bahaa Aanaa Lumee ganda xaddeetti dhaabame kunuunsan. Biqiltuu ganna darbe dhaabame biiliyoona 4 fi miiliyoona 400 keessaa harki 90 kunuunfameera jedhan. Hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Eliyaas Kadir waqtii kanatti biyyoon jiidhinsa of keessaa hin qabu waan ta'eef keessattuu bishaan obaasuun murteessaadha kan jedhan obbo Eliyaas isa dhaabnes kunuunsaa isa ganna dhufuufis qophii taasisaa jirra jedhan. Bifa addaatiin biqilaa biiliyoona 4.9 qopheessuuf hanga ammatti biqilaan miliyoona 320 qophaa'eera. Yeroo afii keessatti karoora qabame kana waxabajjii odoon ta'een kaammanuu hojjechaa jirru waxabajjiitti aanuuf ji'a 8 kana keessatti biqilaa bal'inaan qopheessinee akka dhaabbatuuf kan dhaabbate akka kunuunfamuuf kan kunuunfame immoo tajaajila hawaasaaf akka ooluu fi biiroon qonnaa ciminaan hojjechaa kan jiru gurmaa'insi keenya sadarkaadhaan jirus hojii kana ayyaana sabaaf sablammii yeroo kabajnu hojii keenya tajaajila lammummaa ashaaraa keenya ittiin keenya kanaan akka kabajnuuf biiroon qonnaas dhaamsa kan qabu. Afyaan caffee Oromiyaa Addeessa Adaa Abdurrahman guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa barana yeroo 17ffaaf kabajamu hojii kenna tajaajila lammummaa garaagaraa hojjechuun kabajna jedhan. Hojiin kunuunsa biqiltuu kunis hanga godinaa fi aanaatti hojjetama kallattii kaa'an. Godinaalee hunda keessatti aanaa hunda keessatti ayyaana kana seeffachuudhaan uummanni keenya hojii tajaajila lammummaa garaagaraa hojjechaadha akka hojjetuu fi ayyaanni sabaaf sablammootaa kan tokkummaan uummataa gara hawaa misoomaatiin jiru akkaataa itti cimuuf nageenya irratti akka itti cimu aadaa waloo waliin hojjechuudhaa isaan qaban san irra caalatti cimuu akka danda'u uummanni akkuma tokkummaadhaan bahee biqiltuu isaa dhaabbachaa ture sana biqiltuu dhaabe sana ammas waliin kunuunsuu akka qabuuf ergaa uummata keenyaaf dabarsuudhaaf jenneeti. Kanaaf asittiin kan argamnudha. Haala kanas yeroo laallu biqiltuun bara dabaree dhaabame sadarkaa gaariirra kan jiruu fi garuummoo kunuunsa kan barbaachisu. Jijjiirama qilleensaa amma addunyaaf yaaddoo ta'aa jiruuf biqiltuu dhaabuu fi kunuunsuun falaa jedhan hojjettoonni dubbisnes. Biqilaan kun akkuma dhala namaatti ilaalamuu danda'a. Dhala namaatiifis kunuunsi yoo ta'e malee guddachuu hin danda'u. Biqilaan immoo dhaloota egereetiif illee gahee guddaa qaba. Biqilaan yoo jiraate malee jiraachuu hin dandeenyu. Haalli qilleensa naannoo keenyaa akkasumas addunyaa yeroo baay'ee jijjiiramee jira. Sanarraan kan ka'e yeroo ammaatti illee haalli gogiinsi hongeen adda addaa yeroo ta'an hin eegne hin ka'a. Kun immoo dhiibbaa dhala namaarra darbee beellada irratti illee miidhaa guddaa geessisaa jira. Kanaaf biqilaa kunuunsuu jechuun jireenya dhala namaa kan beelladaa kan hundumaa kunuunsuu jechuudha. Yoo sana kunuunsine malee jireenyi fuulduratti illee itti fufuu hin danda'u. Jijjiirama qilleensaa kana damdamachuudhaaf falli jiru biqiltuu dhaabuu qofadha. Isa kana immoo ilmi namaa naannoo isaa jijjiiree uumama iddoo isaatti deebisuu hin danda'a. Biqiltuu akka naannoo keenyatti ganna baranaa dhaabbate kan dhaabbii dhaabbateera. Ittaansee kan ta'uu qabu waggaa guutuu kunuunsa isaati jechaadha. Yoo kunuunsa isaa hin goone taane hawaasti ifaajee guddaa itti baase sun akkanumatti lafatti hafaa waan ta'eef biqiltuu kunuunsuun hojii isa ijoodhaa fi egeree biqiltuufis ta'ee jijjiirama naannootiif qilleensa naannoo keenya gara gaariitti fiduudhaaf murteessaa waan ta'eef kun namni yeroo hundumaa biqiltuu innaa dhaabu kunuunsa isaa yaaduutu irra jira. Jilli Addeessa Adaan durfamu kun buufata biqiltuu magaalaa Moojootti biqiltuu ganna dhaabamuuf qophaa'aa jirus daawwateera. Barana haala addaan biqiltuu leemmanaa, zayituunaa fi teemirri dhaabbiif qophaa'aa akka jiran daawwannaa kanarratti himameera.